waaqayyo nama haala irratti hundaa'e jaallate tokkoyyuu hin qabu. Akka baay'ina araara isaatiitti guddina araara isaarraa kan ka'e waaqayyo namoota akka inni filate filachuun waaqayyo kunis akka ayyaana isaatti malee akka dhamaa namaatti akka inni hin taane filachuun waaqayyo haala keenya irrattidha jedhanii namoonni amanan waaqayyo filannoo haala irratti hundoofne na filate jechuu namoonni hin dandeenye tokko namoota karaa caaffata qulqullaa waaqayyoon hin beeknedha. Waaqayyo sana marraa dhagaan beeku malee waaqayyo sana caaffata qulqulluu namoota hin beekne. Xiqqoo ishee immoo sammuu hawaasummaatiin namoota yaadanidha. Inni uumamu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaan warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera jedha. Akka maaliitti? Akka fedha isaa isa gaariitti yaadaan nuuf qabeera jedha. Lakkoofsa 9 darbinee dubbifan waan wal fakkaataa dhagatii ta'eef. Waaqayyo waan gaarii isatti fakkaatee karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaa'atee ture. Ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Barri murame yeroo guutetti waaqayyo akka ittiin fayyisuuf akeeketti. Ammas irra deddeebiidhaan kan inni kaasaa jiru akka akeeka isaatiitti akka fedha isaatiitti isa jedhudha. Akka ittiin fayyisuuf akeeketti wanta bantii waaqaa keessaa wanta lafarra jiru wanta hundumaas harka Kiristoos jalatti walitti hin qabu. Lakkoofsa 11 irra dhufee cuunfaa isaa maal jedhaa? Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatiif akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godhaa. Nus immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabutti karaa Kiristoos fo'amneerraa jedha. Kanaaf iddoo kana lamaan irratti irra deddeebiidhaan jechi dubbatamee filatamuu yaadaan qabamuu isa jedhu jechoota kana lamaanidha jechuudha. Filatamuutii fi yaadaan qabamuu isa jedhamu kana. Akkuma malaalaa turree jechi filatamuu jedhu kun yookiin fo'achuu filachuu inni jedhu kun chosen isa jedhamu akka inni ta'e walii wajjiniin ilaalleerraa. Afaan Giriikii isaatiin inni chosen jedhu kun ekilee goomaay isa jedhu akka inni ta'e ammas ni kaasaan ture. Jechi inni lammaffaan immoo yaadaan qabamuu isa jedhu kana immoo afaan Ingiliffaa isaatiin yaadaan nuuf qabe isa jedhu kana predestined jedha. Predestined jedhee ka'a. Kanaaf elekshinii fi predestination kan jedhamu iddoo kanarraa cuunfaadhaan sirriitti ni argannaa jechuudha. Elekshiniidhaa fi predestination kan jedhu jechoota kutaa kana keessatti irra deddeebiidhaan mul'atanidha jechuudha. Predestin inni jedhu kun dursanii murteessuu akka inni ta'e afaan Giriikiitiin prorizo kan jedhu yeroo ta'u innis kunis jecha lamarraa kan dhufedha jechuudha. Prorizo kan jedhu kun jecha lamarraa kan dhufe yoo ta'u pro inni jedhu kun before kan jennu yookiin immoo dursanii kan jedhu yeroo ta'u horizo inni jedhu kun immoo to determine gochuu murteessuu isa jedhamu wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Kanaaf iyyuu prorizo jechuun wanti tokko utuu hin ta'in dura wanti tokko utuu hin uumamin dura wanti tokko utuu hin jalqabin dura galma waan sanaa dursanii murteessuu isa jedhamu wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Wanti sun utuu hin uumamin happen utuu hin godhin utuu hin ta'in dura galma wanta sanaa dursanii murteessuu jechuudha wajjin kan wal qabatu akka inni ta'e ni argannaa jechuudha. Walumaa galatti Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 kaanee hanga lakkoofsa 14 irratti ergaan guddaan nuyi argannu Waaqayyo uumamuu biyya lafaa duraa karaa Yesuus Kiristoosiin akka inni nu filate uumamuu biyya lafaa duraa karaa Yesuus Kiristoosiin akka inni yaadaan nu qabe ilaallaa jechuudha. Akka inni nu filate akka inni yaadaan nu qabe. Jechi predestination jedhamu kun yeroo baay'ee addunyaa waldaa kiristiyaanaa keessatti jecha irra deddeebiidhaan ka'uu fi jecha namoonni hundumtuu dubbachuuf barsiisuu akkuma kanallee waa'ee isaa gadi lixanii qorachuu isaa sodaatanidha. Garuu kutaa kanarratti Phaawulos xiyyeeffannoo guddaadhaan irra deddeebi'ee waa'ee filachuutii fi waa'ee dursee yaadaan nu qabu Waaqayyoodha. Lakkoofsuma 4 kaastanii hanga lakkoofsa 14tti gaafa argitan kutaan inni irratti waan kana hin caqasiin hin jiru jechuudha. Kutaan inni irratti waan kana hin caqasiin hin jiru jechuudha. Kana jechuun maa inni jireenya kiristiyaanummaa isa gammachuu qabu jiraachuudhaaf kiristiyaana Kiristoositti gammadaa jiraatu ta'uudhaaf Waaqayyo duraan dursee fayyina keenyaaf maal akka inni hojjete iddoo nu hin jirretti Waaqayyo fayyina keenyaaf hojii akkamii akka inni hojjete bara isa darbe keessatti Waaqayyo karaa ilma isaa maal akka inni nuuf hojjete bara sammaa kana keessatti Waaqayyo karaa ilma isaa karaa Hafuura Qulqulluu maal akka inni nuuf hojjete bara isa dhufutti immoo Waaqayyo maal nu gochuu akka inni barbaadu karaa macaafa isaatii beekuun gammachuu isa dhugaa nuuf kennaa jechuudha. Kanaaf iyyuu wantoota guddaan iddoo kanatti argannu keessaa
dursee galma murteessuu waaqayyoo yookiin immoo duraan dursee yaadaan nu qabu waaqayyoo kan arginudha jechuudha. Waa'ee duraan dursee galma murteessuu waaqayyoo yookiin immoo duraan dursee yaadaan nu qabu waaqayyoo iddoo kanarraa amma xiyyeeffannoodhaan ni ilaallaa jechuudha. Jechi duraan dursee galma murteessuu yookiin immoo dursee galma keenya murteessuu waaqayyoodha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa gaafa ilaallu barumsa kana keessatti jechoota gurguddaa 4 tartiibaan hubachuun nu barbaachisaa jechuudha. Dursee galma murteessuu waaqayyoo yookiin immoo utuu nu hin uumamin galma keenya murteessuu waaqayyoo hubachuudhaaf wantoota gurguddaa 4 ilaaluu fi beekuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Innis inni jalqabaa fedhuu waaqayyoo yookiin immoo fedha waaqayyoo isa nuyi jennudha. Dursee fedhuu waaqayyoo. Inni lammaffaa dursee beekuu waaqayyoo. Dursee fedhuu waaqayyoo, dursee beekuu waaqayyoo. Inni sadaffaan dursee fo'achuu yookiin immoo filachuu waaqayyoo. Inni arfaffaan immoo dursee murteessuu waaqayyoo. Waan meeqa jechuudha? Waan gurguddaa 4. Fedhuu waaqayyoo, beekuu waaqayyoo, filachuu yookiin fo'achuu waaqayyootii fi murteessuu waaqayyoo. Waaqayyo galma keenya kan inni murteesse callisee mootuu hin taane tartiiba ittiin galma keenya nu murteesse wayii macaafa kana keessatti nuu kaa'eera jechuudha. Kanaaf iyyuu dursee fedhuu waaqayyoo. Kana kan jennu macaafa kana keessatti gaafa ilaallu waaqayyoo nu filachuunsaa, waaqayyoo dursee ulfinaaf galma keenya murteessuunsaa callisee akkasumatti akkuma carraa wayiitti yaadeemu hojii dhabee utuu hin taane waaqayyoo duraan dursee kan inni nu filate, duraan dursee kan inni yaadaan nu qabe akka fedha isaa gaariitti. Ameen. Akka maaliitti? Akka fedha isaa gaariitti. Maalirraa jalqabee jechuudha wanti kuni fedhuu waaqayyoo irraa akka inni jalqabee Efesoon boqonnaa 1 lakkoobsa 9 irratti ni arganna jechuudha. Efesoon boqonnaa 1 lakkoobsa 9 irratti maal jedha? Dubbifataa deemnu. Amma laala iddoo kanatti waaqayyo waan isatti gaarii fakkaate karaa Kiristoosiin itti yaade of dura kaa'atee ture. Wanti gaarii itti fakkaate waaqayyootti kun fakkaachuu sanuun wanti hundumtuu gaarii nutti fakkaatu miti. Nutti amma fakkeenyaaf ilmaan namaatti wanti miira isaa gammachiisu, wanti beela isa baasu, wanti irraa bareedu hundumsaayyuu waan gaarii itti fakkaata. Waaqayyootti wanti gaarii fakkaate callisee waan alaan bifa tolutu hin taane akka fedha isaa gaariitti fedhii waaqayyoo isa xumuraa ta'ee akka inni itti mul'ate waaqayyo immoo waan gaarii isatti fakkaate kanaa karaa Kiristoosiin itti yaade maal godhedha? Of dura kaa'atee ture jedha. Kanaaf iyyuu inni jalqabaa dursee fedhuu waaqayyoo akka inni ta'e ilaalleerra. Inni lammaffaan immoo dursee beekuu waaqayyooti jedha. Dursee beekuu waaqayyoo yookiin immoo foreknowledge isa jennee waamnu jechuudha. Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraa yoo dubbifanne Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraa maal jedha? Waaqayyo saba isaa warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate hin ganne waa'ee isa Eeliyaas Waaqayyoon Israa'elitti kadhate caaffanni qulqullaa'aan waan jedhu hin beektu miti jedha. Maal jedha kutaa kanarraa? Waaqayyo saba isaa warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate hin ganne jedha. Amma laala saba kana fo'achuun, saba kana yaadaan qabuun fedha waaqayyoo ture. Fedha isaatii jenne inni jalqabaa ka'umsi wanta sanaa fedhii namoota warra filamaaraniitu hin taane fedhii isa filachaa jiruuti jechuudha. Fedha irraa ka'e fedha waaqayyoo irraa akka inni ka'e. Waaqayyo immoo fedheera jedheemaa akka nama looterii meeteediitti yookiin immoo bifa looteriitiin akka nama hixaa namaa buusu yookiin immoo akka nama carraa namaa buusutti utuu hin taane akkitti waaqayyo filachaa jiru kun immoo beekuu isaatiin. Randamii waan godhe hin qabu jechuudha waaqayyo. Dursee beekuu isaatiin. Kanaaf iyyuu maal jedhaa? Waaqayyo saba isaa warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ateedha. Filachuun waaqayyoo kun beekumsa waaqayyoo irratti kan hundaa'edha malee carraa irratti kan hundaa'e miti jechuudha. Akka carraa waan nu qaqqabetu hin taane namoota baay'ee keessaa carraa wayinuu bu'ee waan nu qaqqabetu hin taane namoota filate kana waaqayyoo beekumsuma isaatiin akka inni filate. Dursee beekuu isaatiin foreknowledge jechuun dursee beekuu isaatiin akka inni filate. Dursee beekuu isaatiin akka inni filate macaafa keenya keessatti ni argina jechuudha. Foreknew akka inni godhe. Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 2 fi Sirraa Pheexroos boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irrattis jecha kana ni arganna. Sirraa Pheexroos boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti. Isin akka akeeka Waaqayyo Abbaatti Yesuus Kiristoosiif abboomamuuf dhiiga isaatiinis qulleeffamuuf hafuura qulqulluudhaan qulqulleeffamtanii
fo'amtaniittu jedhe. Maal jedhaa? Isin akka maaliitti? Akka akeeka Waaqayyo Abbaatti. Ka'umsi wanta kanaa fedhii keenya irraa utuu hin taane fedhii isaa irraa madde jechuudha. Waaqayyo irraa akka inni madde akka akeeka Waaqayyo Abbaatti Yesuus Kiristoosiif abboomuudhaaf dhiiga isaatiinis qulleeffamuudhaaf hafuura qulqulluudhaan qulqulleeffamtanii fo'amtaniittu jedhe. King James Version afaan Ingiliffaa isaa yoo dubbistan akkana jedha. Elect according to the foreknowledge of God the Father jedhe. Elect according to the foreknowledge of God the Father. Warri filaman kun according to maali filamaa jechuudha. Dursee beekuu Waaqayyootiin akka isaan filamaa jiran. Waaqayyo beekumsa isaatiin namoota akka inni filachaa jiru. Through sanctification of the Spirit and obedience in the sprinkling of the blood of Jesus Christ. Edheetu iddoo kana irratti kaasaa jechuudha. Warri filaman kun maaliin filamaa jiru jechuudha? Dursee beekuu Waaqayyootiin, beekumsa Waaqayyootiin akka isaan filamaa jiran nutti argisiisaa jechuudha. Kanaaf iyyuu Waaqayyo warra filate kana, warra fo'ate kana akka carraa utuu hin taane beekumsuma isaatiin akka inni beekee fo'achaa jiru. Kiristoos keessatti isaan akka inni fo'achaa jiru macaafni qulqulluu keenya nutti argisiisaa jechuudha. Inni sadaffaan dursee filachuu isaa yookiin dursee fo'achuu isaati. Maaliif dursee jechaa jirraa? Wantoonni amma jechaa jiru kun hundumti isaanii iyyuu kan isaan ta'aa jiran uumamuu biyya lafaa duradha. Kanaaf dursee inni nuyi jechaa jiru kun before the foundation of the world dha jechuudha. Uumamuu biyya lafaa dura taatee ta'edha. Maaltu? Akeeki kunis kan inni qophaa'e. Fedhiin kun Waaqayyo irraa kan inni maddes uumamuu biyya lafaa dura akka inni ta'e. Beekumsi kunis Waaqayyo dursee beekuu isaatiin namoota kana kan inni Kiristoos keessatti beekaa jirus uumamuu biyya lafaa dura akka inni ta'e. Filannoon inni gochaa jiru kunis uumamuu biyya lafaa dura akka inni ta'e. Kan inni galma isaanii murteessaa jirullee uumamuu biyya lafaa dura akka inni ta'e. Kanaaf iyyuu durseessa jedhu kana jechuudha. Kanaaf dursee fo'achuu yookiin immoo dursee filachuu Waaqayyoo kanas Waaqayyoo uumamuu biyya lafaa duraa akka inni fo'ate. Waaqayyoo erga fedhee booddee beekumsa isaatiin namoota akka inni filate. Erga filatee immoo filatee dhiisee utuu hin taane maal isaan godhe jedhaa? Yaadaan nuuf qabee jedha. Yaadaan nuuf qabee jedha. Kanaaf Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti akka inni filate nutti meeqa'e? Lakkoofsa 5 irra dhufe immoo yaadaan akka inni qabe nutti argisiisa. Wanni garaagarummaan filachuuf yaadaan qabuu gidduu jiru. Lakkoofsa 4 irratti uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an isa durattis warra mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateeraa jedha. Maal godheeraa? Fo'ateeraa jedha. Lakkoofsa 5 irra ga'ee Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus ilmaan isaa taane akka guddifamnuuf akka fedha isaa gaariitti yaadaan nuuf qabeera. Isa jalqabaa akka inni filate itti aansee akka inni yaadaan nuuf qabe. Meesa kana kutaama kana fakkaatu Roomaa boqonnaa 8 irratti dubbiin kun nuu gala gatii ta'ee fi Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 kaase. Maal jedhaa? Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Warra kamiin? Amma iddoo kanatti namoota baay'eetti wanti gaaffii ta'u Waaqayyo warra isa jaallatanidha kan inni filataa jiru isa jedhudha. Iddoo kanatti garuu Phaawulos Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessaa jedhee warri isa jaallatan kun immoo eenyudha isa jedhutti fufee kaa'e. Warri isa jaallatan kun immoo jedheetu isaanoo warra akka akeeka isaatitti waamamanidha. Sababii isa jaallataniif fo'amaan jiran jechuudha. Fo'achuu isaatu akka isaan isa jaallatan godhe mala. Isaanoo akkanii waan biraatti ni kennetu warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessaa jedhee bakka sababii isaan isa jaallataniif Waaqayyo isaan filate akka nu hin jennetti lakki. Warri isa jaallatan kun warra kamidha beektuu dhiyeenyaan warra inni duraan dursee akeeka isaatiin isaan fo'ate. Lakkoofsa 29 warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate. Lakkoofsa 28 irratti akeeka isaatiin jedha. Akeeka isaatiin fedha isaatiin. Maalirraa ka'a jechuudha filatamuun keenya fo'achuun Waaqayyoodha maalirraa ka'a? Fedhaaf akeeka Waaqayyoo irraa akka inni ka'u. Erga fedhee erga akeekee booddee Waaqayyoo callisee randamilii immoo filate utuu hin taane warra fedhe kana fo'achuudhaaf warra akeeke kana immoo duraan dursee beekumsa isaatiin fo'atee jedha. Maal isaatiin? Duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate. Fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eef hangafa ta'uuf jiru akka isaan ta'aniif immoo maal godhe? Yaadaan isaan qabe. Amma ilaalaa. Iddoo kana irratti Waaqayyo duraan dursee namoota warra badanii jiran keessaa, warra du'anii jiran keessaa gara bifa ilma isaatiitti isaan fiduudhaaf akka inni fedhe,
akeeka akka inni qopheesse argina. Ergaa akeeka kana qopheesse Waaqayyo beekumsa isaatiin namoota gara fakkaattii ilma isaatti dhufuu qaban akka inni filate. Namoota gara fakkaattii ilma isaatti dhufuu qaban akka inni filate. Filatee inni himne garuu maal godhee jedha hin murteessee jedha. Yookiin immoo yaadaan isaan qabee jala predestined godhe jedha. Destinii inni jedhamu maal jechuudha? Afaan Ingiliffaatiin hundumti keenya beekna. Destinii jechuun maal jechuudha? Galmadha jechuudha. Predestined godhe jechuun utuu isaan hin jalqabiniin galma isaanii murteesse jechuudha. Akkas jechuun Waaqayyo warra yaadaan qabe kana iddoo isaan ga'uu qaban murteessee utuu hin taane iddoo isaaniin ga'uu qabu murteesse. Iddoo ittiin isaan ga'uu qabu murteesse. Iddoo isaan ga'uu qaban miti. Ofii isaatii iddoo ittiin isaan ga'uu barbaadu murteesse. Isinii galaara. Kanaaf amma dursee murteessuufiin Waaqayyo bakka namoota hundumaa keessaa isiniin filadheera akka isin fakkaattii ilma koo taatan hin barbaade jedhee inni himne Waaqayyo. Kana murteessineef namoota warra dursee beekumsa isaatiin fo'ate kana karaa hundumaa gargaaree amma fakkaattii ilma isaatii biraan ga'utti akka deemsisuu qabu murteesseef. Murtoon kun isaan irratti miti ofii isaattidha Waaqayyo. Murtoo kana Waaqayyo kan inni murteessaa jiru iddoo namoonni sun hin jirretti murteessaa. Akka isaan achi ga'uu qaban miti akka achiin isaan ga'uu qabu murteesse Waaqayyo. Akka isaan ga'uu qabu fakkaattii ilma isaatii obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru biraan akka isaan ga'uu qabu Waaqayyo akka inni murteesse. Kanaaf iyyuu Waaqayyo namoota kan inni filate kan inni fo'ate yaadaan kan inni qabe ulfina akka isaan ga'an utuu hin taane ulfinaan isaan ga'uudhaaf. Ulfinaan isaan ga'uudhaaf. Miiroo maama boqonnaa 8 fufnee ilaallu waan Waaqayyo godhe amma lakkoofsa 29 duwwaatti dubbisneen dhaabnu. Ittuma fufna. Warra yaadaan isaan qabe waameera. Warra maal godhe? Warra galma isaanii murteesse kan. Galmi Waaqayyo murteesse kun lafa nuyi ga'uu qabnu duwwaa utuu hin taane lafa ofii isaatii ittiin nu ga'uu barbaadudha galmichi. Lafa ofii isaatii ittiin nu ga'uu barbaadudha. Hin waame warra waame immoo qajeelota godhe warra qajeelota godhe immoo amma isaatti. Waaqayyo duraan dursee beekumsa isaatiin namoota filate warra yaadaan qabe kana amma isaatti isaan geessuudhaaf murteesse amma ulfinaan isaan ga'utti akka inni murteesse. Kanaaf Waaqayyo warra filate amma isaatti deemsisuudha jechuudha karoorri isaa amma ulfinaan isaan ga'utti. Mee itti fufnee ilaallu. Lakkoofsa 31 kana hundumaa irratti Waaqayyo gara keenya ergate eenyutu nurratti ka'a jennare. Amma ilaalaa sababii isaan filateef isaan footeef yaadaan gatii isaan qabee fi amma Waaqayyo namoota kana karaa hundumaa gargaaree ulfinaan ga'uu barbaada. Karaa meeqa? Karaa hundumaa wantoota inni godhe karaa hundumaa kana mee ilaalaa. Lakkoofsa 32 irratti Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatiin hunduma keenyaaf kenne. Hundumaa inni iddoo kana jiru hundumaa warra filamaniiti. Hundumaa warra filatee kana Waaqayyo ilma isaa utuu hin mararsiifatiin isaaniif kenne. Eessaan isaan ga'uu barbaada waan ta'eef ulfinaan. Ulfina isa xumuraa sana biraan isaan ga'uudhaaf gochi jalqaba Waaqayyo gochaa jiru galma isaanii murteessuutu hin taane karaan inni ittiin galma sanaan isaan ga'u inni jalqaba ilma isaa kennuufidha. Utuu hin mararsiifatin maal godhe? Ilma isaa hunduma keenyaaf kenne. Ishi waan hundumaa immoo ilma isaa wajjin tolanuuf hin kennuure. Lakkoofsa 33 warra Waaqayyo fo'ate eenyutu hadheessare? Maaliif jennaan namoonni kun waan ittiin hadheeffaman hin qaban yoo jenne itti fufee maal jedhe? Erga Waaqayyo akka waan balleessaa hin qabnetti isaan lakkaa'e. Gochi lammaffaa inni godhe maanni ilma isaa isaanii kennee inni karaa ilma isaatii kana immoo namoota balleessaa hin qabne godhee of dura isaan dhaabe. Ameen. Namoota balleessaa hin qabne godheetu ofii isaa dura isaan dhaabachiise. Erga inni filate kun erga inni foote kun akka namoota balleessaa hin qabnetti of dura nu dhaabe eewudhan nu ammeessuudha. Maaliif jennaan namichuma isa filataa jiru kana of dura nu dhaabe waan ta'eef. Lakkoofsa 34 irra ga'e immoo gaaffii makaa isaa ramma Phaawulos. Eenyuutu itti faradale? Tarii namoota warra Waaqayyo ilma isaa kenneef kana warra akka waan balleessaa hin qabnetti isaan lakkaa'e kana kan itti faradu jira jennaani. Erga Kiristoos Yesuus du'ee kaafamee gara mirga Waaqayyootti argame Waaqayyoon nuuf kadhate kan itti faradu hin jiru. Gochinni itti aansee godhe maa inni ilma isaa kennee fi karaa ilma isaatii kana qajeelota godhee of dura isaan dhaabu qofatu hin taane hangafa lubaa isa mudaa hin qabne Yesuus Kiristoosin mirga ofii isaatii isaaniif dhaabe. Mirga Waaqayyootti argame waa isaaniitiif Waaqayyoon akka inni kadhatu. Kan hundumaa maaliif gochaa jiraannaan karaa hundumaa gargaaree ulfinaan isaan ga'udha.
namoonni kun filamuu isaanii keessaa ga'ee tokko hin qabanii. Ilmi Waaqayyoo waaqarraa isaaniif kennamuu keessaa ga'ee tokko hin qabanii. Waaqayyochuma isa duraan dursee murteessetu karaa hundumaatiin gara gaariitti isaan geessu murteesseera. Kanaaf ilma isaa kennee fi karaa ilma isaa akka namoota balleessaa hin qabnetti qajeelota godhee of dura isaan dhaabee itti aansee immoo Yesuus Kiristoos mirga Waaqayyootti argame akka isaaniif kadhatu ammaalaajii akka inni ta'u hangafa lubaa isa waaqa qabeessa ta'e mirga Waaqayyootti argame akka inni isaaniif kadhatu erga isa tokkitti argame isaaniif kadhatate immoo kan itti faradu hin jiru. Sababni isaa wannaan isuma faradutu hangafa lubaa ta'e dhaabataaf waan ta'eef. Ishi 35 irra ga'e eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasa? Gidiraan akka jechuun amma iddoo kana irratti eenyutu jaalala nu ittiin Kiristoosin jaallannutti adda nu baasaadha? Lakki namoonni kun namoota jaalala Kiristoosiif qaban dhiisuu danda'aniidha. Namoonni kun namoota jaalala Kiristoositti dagatuu danda'aniidha. Dadhaboodha gatii ta'eef. Gatii kanaati isaan fayyisee kennimne Yesuusiin akka nachi isaanii dhaabatutti hangafa lubaa godhe mirga abbaa dhaabachiisa. Ammayyuu dadhaboo ta'uu isaanii beekaa jechuudha. Suma Daawit dubbate cubbuu koo akka qayyoota bariin irraa fageesse akka ba'i biiftuu lixa biiftuutti fagaatu cubbuu koo narraa fageesse jedhetu garuu ammayyuu biyyoo ta'uu koo yaadataa jedhe. Macaafa Faarfannaa 103 irratti ammuma kana cubbuu koo narraa fageessee kee ammayyuu garuu maal ta'uu koo yaadataa biyyoo ta'uu koo inni yaadataa jedhe. Dadhaboota ta'uu keenya beekaa jechuudha ammayyuu. Jaalala Kiristoositti eenyutu gargar nu baasa? Gidiraan yookiis muddamni, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'are. Sababii keetiif namoonni guyyaa guyyaatti nu keessaa hin ajjeefamu akka hoolota qalamuuf jedhanitti lakkaa'amne jirra kan jedhu caafameera. Waan nurra ga'e hundumaatti garuu karaa sana jaallatee mo'icha guddaan argan. Maal jechuudha jechuun muddamni itti gargar nu baasuu danda'a. Sodaachifamuun itti gargar nu baasuu danda'a. Ari'atamuun beelli itti gargar nu baasuu danda'a. Utuma kun jiru garuu karaa sana jaallatee mo'icha irratti argan. Karaa maali? Karaa sana jaallate kan ammas mo'icha keenya ta'e kan jiru ari'atama beela hundumaa keessatti iyyuu eenyuudha? Isuma nu jaallate sana. Lakkoofsa 38 irratti immoo itti dabale sadarkaa qoromsa keenyaa. Duuni jireenyi ergamoonni waaqarraa warri bantii waaqaa keessatti aboo qabu jedhamanii sodaataman wanti amma jiru wanti dhufuuf jiru hundinuus wanti humna argeessuu danda'us jaalala Waaqayyootti akka gargar hin baafne ani beeka. Hirkixannaa ta'e maal ta'e beekaan jaalala Waaqayyootti akka gargar hin baafne. Wanti ol ka'ee jiru wanti gad fagaatee jiru uumama keessaas wanti biraas jaalala Waaqayyoo isa karaa gooftaa keenya Kiristoos Yesuus nuuf dhufetti danda'ee gargar nu baasa. Isa kamitti? Jaalala Waaqayyoo isa karaa gooftaa keenya Yesuusin nu dhufe. Sani ittiin isa jaallannu hin jiru. Jaalala sani ittiin isa jaallannu hin jiru. Jaalala isa Waaqayyoo ittiin nu jaallate sanatti kan gargar nu baasuu danda'u tokkollee hin jiru. Kanarraa maal argina? Waaqayyoo warra duraan dursee yaadaan qabee fayyuu isaaniitii kaasee amma ulfinaan gaamuu isaaniitti karaa hundumaa gargaaree ulfina biraan akka inni isaan ga'u murteessuu isaati. Dursee galma murteessuu Waaqayyoo kun achi gaasa jedhutu hin taane achiin nu ga'uu isaati jechuudha. Achiin akka nu ga'uu qabu isa Waaqayyoo murteessedha. Kanaaf Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 kaasnee hanga 39 irratti kan nuyi arginu Waaqayyoo duraan dursee galma murteessuun isaa wantoota kana hundumaa akka inni of keessaa qabu nutti argisiisa jechuudha. Kana nutti argisiisa jechuudha. Ammas irra deddeebi'ee fakkeenya kan biraa fudhachuu hin gaafatu macaafni qulqulluun gaadha gatii ta'ee fi egaa dursee galma murteessuu Waaqayyoo inni jedhu waan gurguddaa afur qabaa jennee akka nuyi beeknu. Inni jalqabaa fedhuu Waaqayyooti. Filachuuf fo'achuun kun kan inni irratti hundaa'e fedha Waaqayyoo irratti. Waaqayyo akka fedha isaatiitti filate malee akka fedha namaatti miti. Fedhii ofii isaatiitiin akka inni filate. Akka carraan mootuu hin taane beekumsa isaatiin akka inni filate. Akka inni isaan fo'atee immoo dhiisee utuu hin taane. Isin fo'adheera waan ta'eef akkuma taatan taatu kottaa ilma koo bira ga'aan jenne. Karaa hundumaatiin gargaaree ilma isaa biraan nu ga'u akka inni murteesse. Inni immoo isa murtoo isaatiif amanamaa gatii ta'eef warra yaadaan qabe hundumaa ulfinaan akka inni ga'e macaafni qulqulluu keenya nutti dubbataa jechuudha. Egaa fo'amuun keenya yaadaan qabamuun keenya kun kutaa kana keessatti gaafa ilaallu isa kanatti deebinee ilaallaa jechuudha. Fo'amuun keenya yaadaan qabamuun keenya tokko kan inni raawwatame uumamuu biyya lafaa duradha. Fo'amuun keenyas yaadaan qabamuun keenyas kan inni raawwatame
uumamuu biyya lafaa duradha. Efesoon boqonnaa 1:4 fi isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:9 kutaa kana hin nuffin irra deddeebine dubbisna. Efesoon boqonnaa 1:4 inni uumamuu biyya lafaa durayyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. According as he has chosen us in him before the foundation of the world jedha. Inni uumamuu biyya lafaa durayyuu Kiristoos keessatti jaalalaan akka inni nu fo'ate macaafni qulqulluu keenya nutti dubbata. Kanaaf iyyuu fo'amuun keenyas yaadaan qabamuun keenyas kan inni raawwatame yoomidha? Uumamuu biyya lafaa dura. Bantiin waaqaaf lafaa utuu hin uumamin. Ilmaan numti namootaa iyyuu bifaaf fakkaattii waaqayyootti utuu hin uumamin waaqayyo fakkaattii ilma isaa akka nuyi taanuuf dursee yaadaan akka inni nu qabe dursee akka inni nu fo'ate macaafni qulqulluu keenya nutti mul'isaa jechuudha. Kanaaf bara baraan jalqabaa bara baraatti waaqayyoo fayyina keenya yaadee qopheessee akka inni ta'e bara baraatti waaqayyoo karooraaf ajandaa fayyina keenya dursee qopheessee akka inni ta'e nutti argisiisaa jechuudha. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:9. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:9. Waaqayyo nu fayyisee isaaf akka qulqulloofnuuf nu waame. Nu waamuun isaas akka akeeka isaatii fi akka ayyaana isaa isa durii jalqabee karaa Kiristoos Yesuus nuuf kenneetti malee akka hojii keenyaatti miti. Filatamuu keenya kana nuyi dhufne hojii keenya ishee irraatti akka nuyi hin nettitu dhiis walan gafaa'e. Hojii keenya sarraatti, dhamaatii keenya sarraatti, dadhabbii keenya sarraatti finnee akka nuyi hin nettu bara baraa tokko si hangafa filamuun keef har'a jiraachuun keedha. Kanaaf Waaqayyoo jedha akka nuyi isaaf qulqulloofnuuf akka akeeka isaatiif akka ayyaana isaa isa yoomii isa durii jalqabe dhiyeenya akka nuyi jennetti durii bara duriitti isa nuuf kenneetti malee akka hojii keenyaatti miti jedha. Waaqayyo uumamuu biyya lafaa duraa akka inni yaadaan nu qabe, uumamuu biyya lafaa duraa akka inni nu filate nutti argisiisaa jechuudha. Ilmi namaarraa nama tokko gaafa jaallatu, gaafa filatu argee filata. Erga argee jaallata, erga argee filata. Utuu namni hin jiraatin nama kan jaallate Waaqayyoodha. Jaalalaan nu fo'ateedha miti? Hin jirru turre garuu. Utuu nu hin jiraatin, utuma nu hin tolfamin, isa Daawit dubbateedha. Garaa haadha kootii keessatti nama ta'uun kootu hin beekamin. Lafeemti kooyyuu garaa haadha kootii keessatti lakkaa'amuutu hin jalqabin guyyoonni jireenya kootii macaafa isaa keessatti barraa'aniiru. Filatamuun keenya uumamuu biyya lafaayyuun dursa. Hojii keenya ishee irraa miti. Uumamuma biyya lafaayyuun dursaa jechuudha. Waaqayyo dursee akka inni nu filate, akka inni dursee yaadaan nu qabe. Kana jechuun Waaqayyo namoota kan inni filatee erga isaan cubbuutti kufanii akkasumas erga ilmi isaa foon uffatee gara biyya lafaa dhufee utuu hin ta'in uumamuu biyya lafaa duradha. Garuu waan tokko guddaan nu iddoo kana irratti hubanne darbinu jira. Waaqayyo uumamuu biyya lafaa dura taa'eeyyuu namoonni fakkaatti ilma isaatti akka uumaman abboommii isaaniif kenname eeguu dadhaban cubbuutti akka isaan kufan sababii abboomamuu diduu isaaniirraa kan keemmoo firdii du'a bara baraa jala akka isaan galan Waaqayyo durumaayyuu beeka. Kanaaf dursee beekuu isaatiin Waaqayyo namni fakkaatti bifa isaatti uummate kun akka inni kufu, akka inni du'u, firdii du'a bara baraa jalas akka inni galu beekee uumamuu biyya lafaa dura taa'ee Waaqayyo namoota akka inni filatee macaafni qulqulluu keenya nutti argisiisa jechuudha. Uumamuu biyya lafaa dura taa'ee Waaqayyo akka inni namoota filatee macaafni qulqulluu keenya nutti argisiisa. Sababii filamuun keenyaaf yaadaan qabamuun keenya uumamuu biyya lafaa dura ta'eef immoo Phaawulos inni kun dhoksaa fedha Waaqayyooti jedha. Ameen. Inni kun maalidha jedha? Dhoksaa fedha Waaqayyooti. Efesoon boqonnaa 1 irratti ol deebinee gaafa ilaallu gara lakkoofsa 9 irratti gaafa irratti dubbistanii Waaqayyo waan isatti fakkaate gaarii fakkaate karaa Kiristoos itti yaadee of dura kaatee ture ammas dhoksaan fedha isaa kun nu biratti akka beekamu godhe. Akkas jechuun filamuun keenya yaadaan qabamuun keenya kun Waaqayyoon biratti beekamaa ture namoota biratti garuu beekamaa hin turre jechuudha. Dhoksaan ni jedhamu kun icciitii isa jennurraa gargarii dhagatiiteef keessa deebiin boqonnaan 29 lakkoofsi 29 wanti mul'ate kan keenyaaf kan ijoollee keenyaati wanti dhoksaan garuu kan eeyyoteedha. Kan Waaqayyooti. Waan dhoksaa gaafa jedhamu
sammuu nama kamii keessa iyyuu hin jirre sammuu namicha waan sana yaadaa jiru qofa keessa kan jiru jechuudha. Namicha waan sana yaadaa jiru duwwaa beeka. Isa waan sana yaada sana akeeka sana qopheesse duwwaa beeka. Kanaaf iyyuu waa'een filamuu keenyaa, waa'een yaadaan qabamuu keenyaa akeeka namni yaade qopheesse utuu hin taane dhoksaa fedha Waaqayyoo isa bara baraa. Isa amma karaa Hafuura Qulqulluu nutti mul'ifame. Nutti mul'ifame malee durumaayyuu sammuu eenyuu keessa ture jechuudha. Sammuu Waaqayyoo keessa akka inni ture. Mee Efesoon boqonnaa 3:8 irraa dubbifannu. Phaawulos achi darbee boqonnaa 3 irrattis dhaqee dubbateera. Efesoon boqonnaa 3:8 irratti. Ani warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha. Haa ta'u iyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa bira ga'uun hin danda'amne saba Waaqayyoo warra hin ta'initti misiraachuu akka lallabuuf ayyaanni kun anaaf kennameera. Kanaanis akeeki dhokataan kun maal akka ta'e namoota hundumaaf ibsuun anaaf kennameera. Maal ibsuu jedhaa? Akeeki dhokataan kun maal akka inni ta'e namoota hundumaaf ibsuun anaaf kennameera. Akeeki dhokataan kun bara durii jalqabee yaada Waaqayyoo yaada isa hundumaa uumee keessa dhokfamee ture. Haleluuyaa. Yoomii kaasee? Durii kaasee karaa Kiristoosiin nu fayyisuun akeeka Waaqayyoo ture jechuudha. Durii kaasee karaa Kiristoosiin ulfinaan nu ga'uun yaada Waaqayyoo keessa dhokatee akka inni ture. Lakkoofsa kun irratti maal jedhu? Ogummaan Waaqayyoo inni dachaa baay'ee qabu. Bara si'anaa karaa waldaa kiristiyaanaa warra bantii Waaqaa keessaa gooftummaa qabanii fi warra aboo qabu jedhamanitti iyyuu akka beeksifamuuf kun ta'e. Waaqayyo akka bara durii karaa Kiristoos Yesuus gooftaa keenyaa yaadee qopheessetti akeeka isaa fiixaan baaseera. Kanaaf har'a namni tokko karaa Yesuus Kiristoosiin yoo fayye, karaa Yesuus Kiristoosiin qajeelaa yoo ta'e, Kiristoositti amanuudhaan du'a keessaa gara jireenyaatti yoo darbe, Waaqayyo fayyuu namicha kanaa har'a yaadee qopheesse utuu hin taane yaada Waaqayyo isa bara baraatu fiixaan ba'e namicha irratti jechuudha. Ammi baratti akeeki Waaqayyoo fiixaan ba'uudha malee baratti Waaqayyoo akeeka yaadee qopheesse miti. Waaqayyo waan har'a gochaa jiru kana hunduma isaa dur yaadee qopheesse. Mitiire Waaqayyo waan dur hin beekne irra isa mudate wayii hin qabu. Rakkoon Waaqayyoon hin mudatu baruma kamittiyyuu. Jechuun wanti inni karoora isaa keessaa hin qabne wanti Waaqayyoon mudatu hin jiru. Kanaaf isheen kun yeroo baay'ee manni mootummaa kamiyyuu karooran qopheessa miti riizervii wayii jechuun guyyaan dabalataa kaa'amu jira, baay'eetti dabalataa kaa'amu jira baay'ee yeroo karoorri qophaa'u yeroo hundumaatti. Maaliif jennaan wanti isaan yaadanii hin qopheessine karoorri akka carraatti dhufu jira mannichi hojjechuu kan qabu jechuudha. Waaqayyo garuu waan har'a hojjete kana dur yaada. Waan dur yaade keessaa wanti nuti hojjete hin dhiyeessu hin jiru. Waan har'a hojjete keessaa wanti nuti dur yaadin har'a hojjete hin jiru. Waan hojjetaa jiru kana hundumaa Waaqayyo yoom yaade qopheesse dur yaade. Sababni isaa Waaqayyo kaleessa boru waan jedhu hin beeku. Ameen. Waaqayyo kaleessa waan jedhee of duratti akkas ilaalee boru waan jedhee of fuulduratti argu hin qabu. Guyyoonni hundumtuu isaaf barruu isaarra jiru. Waaqayyo bara keessa hin jiraatu. Baraan ala jiraata Waaqayyo. Jechuun lakkoofsa baraan ala jiraata Waaqayyo. Kanaaf barreen gaddaa akkasitti ta'e baran ammoo akkasitti ta'ee Waaqayyo karoora barreen gaddaa baranaa wayii waan of duraa qabu hin qabu. Waan hundumaa tuqaa tokko irratti of duratti arga Waaqayyo. Wanti hundumtu saaqama ija isaa dura jira. Kanaaf iyyuu galmi keenya innumti Waaqayyo murteesse iyyuu fuula Waaqa duraa fagoo miti fuula isaa dura jira. Kanaaf maal jedha Phaawulos of dura kaa'atee ture. Waan gaarii isatti fakkaate karaa Kiristoosiin maal godhe? Itti yaadee qopheesse of dura kaa'atee ture. Of dura jechuun akkuma taabileetii kana of dura kaa'atee turutti miti ganaa iddoo biraatii waan naqee fuudhu qabu. Waaqayyo bara baraa keessatti waan hojjetu hundumaa of duraa qaba jechuudha. Kanaaf karoorri inni boru waan ta'u wanti barreen gaddaa isaan galle hin jiru jechuudha. Akka isa bara baraa isa darbe keessatti karoorsetti har'a karaa ilma isaa akeeka isaa fiixaan baasaa jira. Kanaaf Phaawulos boqonnaa 3 irra dhufetti akeeki isaan biratti fiixaan ba'ee. Inni yoom yaade uumamuu biyya lafaa dura yaadee inni qopheesse. Inni karaa Kiristoosiin nu fo'ate yaadaan nu qabe suni amma immoo ayyaana isaa isa dachaa baay'ee qabu sanaan nu biratti akka fiixaan ba'u ta'edha. Kanaaf har'a wanti Waaqayyo hojjetu fiixaan ba'umsa isaatii jechuudha. Fiixaan baasaa jira Waaqayyo akeeka isaa. Kanaaf iyyuu Waaqayyo waan kana hundumaa yaadee kan inni qopheesse yoomiidha jechuudha. Bara baraa isa duraa keessatti uumamuu biyya lafaa dura yaadee kan inni qopheesse.
Akkuma kana gaafa itti fuftanii ilaaltan Waaqayyo namoota hundumaa keessaa namoota muraasa kan inni filate ogummaaf hubannaa isaa isa inni karaa Kiristoos irratti dhangalaaseenidha malee akka carraa miti. Waaqayyo namoota hundumaa keessaa namoota baay'ee kan inni filate akka carraa utuu hin taane hubannaaf ogummaa isaa beekumsa isaa isa karaa Kiristoos irratti dhangalaaseenidha. Efesoon boqonnaa 1:8 irratti Phaawulos maal jedha? Efesoon boqonnaa 1:8 irratti ayyaanni inni ogummaa isaa fi hubannaa isaa hundumaan nurratti dhangalaase baay'eedha jedha. Ameen. Ayyaanni inni ogummaa isaaf beekumsa isaa hundumaan nurratti dhangalaase baay'eedha jedha. Kana jechuun Waaqayyo namoota yaadaan qabe keessaa akka carraa wayii namni yaadaan qabe hin jiru jechuudha. Duraan dursee beekumsaatiin beekumsa guutuudha. Waa'ee beekumsa Kiristoos ittiin filatee kana, beekumsa Waaqayyo ittiin filatee kana Wangeela Yohaannis irratti kutaa sila dubbifanne irraa ol deebitanii gaafa argitan beekumsa hir'uu wayii miti. Beekumsa guutuu. Waaqayyo beekumsa guutuudhaan akka inni nu filate. Beekumsa guutuudhaan akka inni nu filate sila dubbifachaa turre jechuudha. Kutaa kanatti deebi'ee yoon dubbise lakkoofsa 6 kaasee biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laattetti maqaa kee beeksiseera. Isaan kan kee turanii. Ati immoo anaaf isaan laatte isaanis dubbii kee eeganiiru. Ammas wanti ati anaaf kennite hundinuu si biraa ta'uu isaa hubataniiru. Dubbii ati anaaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii ani si biraa akkan dhufe dhuguma hubatanii akka ati na ergitees amananii. Ani isaaniif nan kadhadha biyya lafaatiif hin kadhadhu warra ati anaaf kenniteef malee. Isaanoo kan keeti. Kan koo hundumtuu kan keeti. Kan kees kan kooti. Ulfinni koos isaaniin hin mul'ata. Amma sanis achi biyya lafaatti hin argamu. Isaan garuu biyya lafaa keessa jiru. Ani immoo gara kee nan dhufa yaa Abbaa qulqullu. Akkuma nuyi tokko taane warri ati anaaf kennites tokko akka ta'aniif maqaa keetiin isaan eegi jedha. Amma iddoo kanatti kan inni Wangeela Yohaannis 17 dubbise irra deddeebiidhaan warra ati anaaf kennite jedha. Warri abbaan Yesuusiif kenne kun immoo eenyu akka isaan ta'an Yohaannis boqonnaa 10 kutaa sila dubbifannetti gaafa ol deebinee ilaallu. Yohaannis boqonnaa 10 kutaa sila dubbifannetti gaafa ol deebinee ilaallu. Lakkoofsa 7 kaasee akkana jedha. Yesuus ammas dhuguma isinitti hima ana balballee hoolotaa. Warri na dura dhufanii karaa biraatiin lixan hundinuu hattuudha, saamtuudhas. Hoolonni garuu isaaniif hin nageenye. Balbalichi anaa inni anaan ol galu hin fayyaa, ol hin galaa, gadi hin ba'a, eedichis hin argata. Darbinee lakkoofsa 11. Yesuus tikseen gaariin anaa, tiksee gaariin lubbuu isaa hoolotaaf hin kenna. Tiksee dhugaa utuu hin ta'in bitame kan eegu, hoolonni kan isaa kan hin ta'in, yeeyyiin hoolotatti dhufuu yommuu argu hoolota dhiisee hin baqata. Yeeyyiinis hoolota butatee warra hafan hin bittimsa. Namichi sun bitamee waan eeguuf hoolotaaf hin dhimmu. Tiksee gaariin anaa ani hoolota koo beeka. Iddoo kanarratti ilaala. Ani maal godhaa? Hoolota koo beeka. Hoolonni koos ana beeku. Sadarkaan itti Kiristoos hoolota isaa beeku beekuu isaatiin filate inni jechaa jirru kun sadarkaa akkamii qaba yoo jenne lakkoofsa 15 irra jiru abbaan akkuma ana beeku. Anis akkuman abbaa beeku. Aniif hoolonni koo wal beekna. Lubbuu koos hoolotaaf nan kenna. Dursee beekuu inni Waaqayyo ittiin nu filate abbaan beekumsuma ittiin ilma isaa beekuun ilmaan isaa akka nuyi taanuuf nu beekuu isaati. Kana jechuun beekumsa wallaalamuu hin dandeenye, beekumsa deebi'ee wal nama harkaa rukutuu hin dandeenye, abbaan beekumsa ittiin Kiristoosiin beekuun beekumsa isaa isa addaatiin ilma isaa isa beeku sanaan abbaa akkuma beeku ilmis akkuma abbaa beekutti an hoolota koo beekaa jedhe. Kanaaf iyyuu Waaqayyo abbaan namoota hundumaa keessaa namoota kan inni filate duraan dursee beekuu isaatiin akka inni ta'e malee akka carraa namni filame tokkollee akka inni hin jirre Efesoon boqonnaa 1:8 irratti kutaama kanarraa ni argina jechuudha. Inni kan biraan fo'achuuf yaadaan qabuun Waaqayyoo kun akeeka Waaqayyoo isa gaarii inni karaa ilma isaanuuf qabu kan argisiisuudha malee karaa tokkoon illee ga'umsaaf jabina nama filamaa jiru kan argisiisu miti. Ameen. Fo'achuuf yaadaan qabu Waaqayyoo kun maal argisiisa? Akeeka gaarii isa Waaqayyoo karaa ilma isaanuuf qabu. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti Waaqayyo wanti hundinuu akka akeeka isaatiif akka fedha isaatiitti akka ta'u hin godhaa. Nus immoo akka inni yaadee qopheessee of duraa qabutti karaa Kiristoos fo'amne irraa jedha. Kanaaf iyyuu fo'amuun keenya kun maal argisiisa? Akeeka Waaqayyoo isa inni karaa ilma isaanuuf qabu argisiisa jechuudha.
malee karuma tokkoon illee ga'umsaaf jabina nama filamaa jiru akka inni hin argisiifne ni arganna jechuudha. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28-29 irrattis ni argitu. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessaa. Isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamanidha jedha. Kanaaf iyyuu filamuun keenya, fo'amuun keenya, yaadaan qabamuun keenya akeeka Waaqayyo karaa ilma isaanuuf qabu kan argisiisudha malee jabina namicha filachaa jiru yookiin immoo jabina nama fo'amaa jiru wayii kan argisiisu miti jechuudha. Egaa kutaalee amma kana dubbanne irratti wantootni guddaan hubachuu qabnu kun wantoota akkamii jiraa kan jedhu macaafa keenya keessaa waan muraasa ilaalla. Wantoota akkamii hubachuu akka qabnu. Tokko Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4-14 kutaa amma dubbifachaa jiru irratti macaafni qulqulluun waa'ee namoota Waaqayyo isaan fo'atee dubbata malee waa'ee namoota Waaqayyoon fo'atanii hin dubbatu. Iddoo ammaa kana irratti gaafa ilaallu waa'ee namoota Waaqayyo isaan fo'ataa jiruuti malee waa'ee namoota Waaqayyoon fo'atanii Waaqayyo isaan fo'ate miti. Kanaaf xiyyeeffannoomti guddaan akka jalqaba irratti ilaallayyuu gochi iddoo kanatti raawwatamaa jiru gocha filachuuti jenne qaamni filachaa jiru eenyudha jenne Waaqayyoodha jenne filamaa kan jiru immoo namoota akka inni ta'e macaafa ergaa Efesoon kana boqonnaa 1 lakkoofsa 4-14 irratti wantoota filaman gurguddaa lama argisiisa. Lakkoofsa 4 kaastanii hanga 14tti dubbistanii nuu kan jedhu nabdan hunduma isaa keessatti jechuudha. Nuuf fedha. Lakkoofsa 10 irratti duwwaa isa ittiin fayyisuuf akeekeedha. Waan gurguddaa lama filee qopheesseera jechuudha Waaqayyo. Tokko namoota warra karaa Yesuus Kiristoosiin fayyuu qaban akka Waaqayyo duraan dursee filate, akka Waaqayyo duraan dursee yaadaan qabe. Inni lammaffaan immoo isa ittiin fayyisuuf akeeke ilma isaa Kiristoos Yesuusiin akka inni yaadaan qabe. Kanaaf iddoo kanatti macaafni qulqulluu kan dubbachaa jiru waa'ee namoota Waaqayyo isaan fo'ataa jiruuti. Caaffanni qulqullaan akkuma dubbatu namni Waaqayyoon barbaadu tokko illee hin jiru jedha. Kanaaf Waaqayyotu nu filate malee nuti Waaqayyoon filate miti. Kutaa kana irratti gaafa arginu jechuudha. Nuti Waaqayyoon filate utuu hin taane Waaqayyotu nu filate. Nuti Waaqayyoon fo'ate utuu hin taane Waaqayyotu nu fo'ate. Torbee dubbifannee turreerra Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 lakkoofsa 19. Wangeela Yohaannis 16-19. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 16 fi lakkoofsa 19. Ariitiidhaan namni baase naaf dubbisu. Maayidha? Isin anan fo'anne ishi ayyaanni isiniif baay'atu isin ana hin fo'anne jedhama muree dubbata. Isin ana hin fo'anne. Eetu isin fo'ate mal anatu isin fo'ate mal. Lakkoofsa 19 irratti darbee kan biyya lafaa utuu taatanii biyyi lafaa akka kan saatiitti isin hin jaallata ture. Amma garuu anatu biyya lafaa keessaa isin fo'ate malee isin kan biyya lafaa waan hin ta'iniif biyyi lafaa isin hin jibbaa jedha. Isintu waan hundumaa keessaa na filatedha moo anatu biyya lafaa hundumaa keessaa isin filatedha? Anatu isin filate. Kanaaf hundumaa keessaan si filadhee miti jechuudha hundumaa keessaa nu filate malee. Ni hundumaa keessaa isan filan. Isatu hundumaa keessaa nu filate. Ameen. Maal jala muree nutti makaa macaafa? Waan macaafni tuqaadhaan kaa'e baase yoo tuqaa keenya xuruudhaatti dhufuu dhiibne. Isin anan fo'anne anatu isin fo'ate. Biyyi lafaa immoo isin jibba. Maaliif jennaan anatu biyya lafaa keessaa isin fo'ate. Isin jajjabaattanii biyya lafaas ilaaltanii biyyi lafaa gadhee ta'uu isaa bartanii biyya lafaarra immoo angaarii ta'uu koo bartanii na filattanii hin jedhu. Anuma tofii kootiin biyya lafaa keessaa isin fo'ate. Kanaaf kutaa kana irratti kan nu arginu Waaqayyo namoota filachuu isaati malee namoonni Waaqayyoon filachuu isaanii miti. Filannoon kun isa Waaqayyo namoota filateedha. Waaqayyo namoota hundumaa warra duranii jiran keessaa jaalala aana irratti hundoofne namoota filateera. Namoota hundumaa warra duranii jiran keessaa, namoota hundumaa warra badanii jiran keessaa, namoota hundumaa warra cubbuutti kufanii jiran keessaa jaalala aana irratti hundoofneen namoota filate. Hundumaa keessaa namoota filate. Sababni isaa Waaqayyo jaallachuu isaatiin olaanaadha. Jaalalli isaa sababa malees. Jaalalli Waaqayyo agaappeedha. Ameen. Jaalala haal duree hin qabne.
Kanaaf lakkoofsa 4 irratti Phaawulos kan dubbate jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ate jedha. Jaalalli kun jaalala namaa miti. Jaalala eenyuuti? Jaalala Waaqayyoo. Sababni isaa immoo waa'ee jaalala Waaqayyoo kana Yohaannis iddoo kanatti dubbatee ka'ee ergaa isaa irraa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irra gaafa dhattee dubbistan immoo maal jedha? Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne, inni garuu nu jaallate, ilma isaas cubbuu keenyaaf furee ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kanaa. Jaalalli yoo maal ta'e jechuudha? Nama nu jaallataa hin jirre yoo jaallanneedha. Iddoo kanatti nuyi Waaqayyoon hin jaallanne, Waaqayyo garuu maal godhe? Nu jaallate. Ilma isaa immoo furee cubbuu keenyaa ta'uuf dabarsee nuuf kenne. Egaa jaalala jechuun isa kanaa jedhe. Kanaaf Waaqayyo namoota hundumaa warra badanii jiran keessaa jaalala haala irratti hundoofneen namoota baay'ee akka inni filate, akka inni isaan fo'ate, karaa Yesuus Kiristoosiin ulfinaan isaan ga'uudhaaf akka inni barbaade macaafni qulqulluu keenya nutti dubbataa jechuudha. Kanaaf filannoon iddoo kanarra jiru fo'annoon Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 fi Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 5 irra jiru kun filannoo haala irratti hundoofnedha. Filannoo qaama filataa jiru irratti hundaa'uudha malee filannoo qaama filamaa jiru irratti hin hundoofnedha. Namicha filamaa jiru irratti osoo hin taane qaama filachaa jiru irratti kan hundaa'edha. Kanaafidha macaafni qulqulluu keenya kana keessatti unconditional electionidha jechuudha. Filachuu Waaqayyoo isaa haala irratti hin hundoofne. Namichi filatames, namichi filatamuu dhiises, sababa ittiin filames, sababa ittiin filatamuu dhiises hin qabu jechuudha. Waaqayyoo ku'aaliitii namicha filamaa jiru tokko malee akeekuma isaarraa kan ka'e, fedhiima isaa isa gaariirraa kan ka'e namoota akka inni filate. Kanaafidha Roomaa boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti meedhanne dubbifannu. Roomaa 11 lakkoofsa 6. Hundi keenya isa wal faana dubbisaame. Ishi. Ameen. Fo'amuun isaanii ayyaanaan erga ta'ee si'achi maaliin ta'uu hin danda'u? Hojii isaaniitiin ta'uu hin danda'u. Hojii isaaniitiin ta'a taanaan ayyaana ta'ee jiraachuu hin danda'u. Ayyaana ta'ee jiraatu. Ayyaana ta'ee jiraachuudhaaf fo'annoon Waaqayyoo kun maal irratti hundaa'edha? Ayyaana isaa irratti hundaa'e. Ayyaana irratti hundaa'e jechuun maal? Ayyaanichi maal? Kennaa farjummaa Waaqayyoo isa tolaa namicha hin malleef kennameedha jechuudha. Nama kennaa sana fudhachuun hin malleef kennaa kennamaa jirudha. Kanaaf fo'amuun namoota kanaa ayyaana Waaqayyootiin taanaan namoonni filaman kun fo'amuun namoota isaaniif hin malleedha jechuudha. Namoota filatamuun isaaniif hin malle, namoota fo'amuun isaaniif hin malle, Waaqayyo ayyaana qabeessaa faraara qabeessa gatii ta'eef akka jaalala isaa isa guddaatti jaalala isaatiin namoota akka inni filate. Namoota sana irratti hundaa'e utuu hin taane jaalaluma isaarraa kan ka'e akka Waaqayyo namoota filate macaafni qulqulluu keenya nutti ni dubbata jechuudha. Kanaaf Waaqayyo akka ayyaana isaa sadachaa baay'ee qabuutti namoota filate malee nama hojii gaarii isaa irratti hundaa'e filate tokkoyyuu hin qabu Waaqayyo. Nama hojii gaarii isaa irratti hundaa'e filate tokkollee hin qabu. Keessumaa Roomaan boqonnaan 9 kutaan namoonni yeroo hundumaa kaasanii Roomaa boqonnaan 9 lakkoofsa 10 hanga 13tti gaafa ilaallu filannoon Waaqayyoo kun hojii namaa irratti akka inni hin hundoofne ni argina. Mee dubbifannu? Filannoon Waaqayyoo kun hojii namaa irratti akka inni hin hundoofne. Lakkoofsi 10 maal jedha Roomaan 9? Kana duwwaas miti Ribqaan ilmaan lakkuu nama tokkoof inni sabaabilii keenya Yisihaaqiif hin ulfoofte. Ijoolleen sun utuu hin dhalatin isaan keessaa tokkollee gaarii yookiis hamaa utuu hin godhin akeeki fo'annaa Waaqayyoo dhaabbataa akka ta'uuf maalitu isaan hin godhin? Isaan keessaa inni tokko gaarii, inni tokko hamaa utuu hin godhin. Akka waamicha isaatiitti malee akka gochaa namaatti akka hin taane beeksisuudhaaf inni hangamni isa quxisuudhaaf hin hojjetaa jedhamee haadha isaaniitti himamee ture. Akkuma caafamee ani Yaaqoobiin nan jaalladhe Esawu garuu nan jibbee jedhe. Iddoo kanatti Phaawulos jaluma barreeffamni inni dubbachaa jiru fo'annoon Waaqayyoo filachuun isaa kun dhaabbataa akka inni ta'u isaan keessaa tokko gaarii yookiin tokko hamaa utuu hin hojjetin akeekni fo'annaa Waaqayyoo dhaabbataa akka ta'utti Waaqayyo isaan keessaa tokko filate. Garuu Yaaqoobiif Esawuudhaa ixaa buusee abbaa ixaatti bu'eef jaallate immoo miti Waaqayyo durse. Ameen. Durse isaan keessaa utuu isaan namaaf gaarii hin godhin akka inni Yaaqoobiin jaallate.
Filachuuf fo'annoon Waaqayyoo hojii irratti hundaa'a taanaan kan filamuu qabu Esaawudha malee Yaaqoobiin miti. Mitiyo? Akka hojii namaattidha filannoon Waaqayyoo taanaan kan filamuu qabu abbaan isaatii yeroo hundaa gaarii kan yaadu dafqaa olee caakkaa keessa fiigaa olee adamoo adamsaa olee dhufee abbaa isaa foon nyaachisuutti kan beekamu fooliin isaa abbaa isaa garaa kan ciibsu eenyudha? Esaawu. Yaaqoobiin garuu maqaan isaa Yaaqoobichi maal jedhu? Goomsituudha. Goomsituudha. Obboleessan goomsaa, abbaan goomsaa. Goomsee ebba nyaataa, goomsee ebba fudhataa. Jechuun hojiin isaa gowwomsuudha. Hojiin isaa sobuudha. Kanaaf akka hojii namaattidha filannoon Waaqayyoo taanaan namoota kana lamaan keessaa namni filamuu qabu Esaawu ture. Garuu filannoon kun hojii namaa utuu hin taane ayyaana Waaqayyoon ta'uusaa mul'isuuf. Hojiidhaan akka hin taane mul'isuudhaaf isa akka namaatti filatame utuu hin taane isa filatamuun hin malleef akka inni filate. Kunis immoo filamuun jara kana lamaaniidha. Akeekni fo'annoo Waaqayyoo dhaabbataa akka inni ta'u mul'isuudhaaf jedha. Akeekni fo'annoo Waaqayyoo dhaabbataa akka inni ta'u mul'isuudhaaf jedha. Baay'ee filachuun Waaqayyoo kun ayyaana Waaqayyoo kan galateeffachisudha. Ameen. Ayyaana Waaqayyoo sanni karaa ilma isaa nuuf kenne kan galateeffachisudha malee namicha filatamaa jiru kan galateeffachisu miti. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa jaamee dubbisaa kutaa sana hunduma isaa ilaallagatii jennee fi Efesoon tokko jaarraa maal jedha? Kunis guddina ayyaana isaa isan ilma isaa jaallatamaadhaan nutti tolee nuuf kenne hin galateeffachiisa. Maaltu? Waaqayyo nuun nu filachuun isaa nuun nu fo'achuun isaa sababii nu isa filachuu dandeenye isa fo'achuu dandeenye nu filate taanaan nutu jajama ture. Amma garuu nuyi namoota filatamuu hin qabne. Nuyi namoota jaallatamuun hin malleef filachuun Waaqayyoo ayyaanni Waaqayyoo hammam guddaa akka ta'e mul'isa. Guddinni ayyaana isaa hammam akka ta'e kan galateeffachiisudha jedha. Kana jechuun maalni namichi filatamaa jiru kun namicha filatamuun hin malleef akka inni ta'e. Macaafa qulqulluu keenya keessatti ni argina jechuudha. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa macaafa qulqulluu keenya qofatu hin taane waldaan kiristiyaanaa jaarraa jalqabaa keessa barumsa sobaa filannoon Waaqayyoo kun haala namaa irratti kan hundaa'edha jedhu barumsa Jaakoob Armeeniyaan barsiisaa ture. Barumsa sobaa akka inni ta'etti jala murtee wayii dubbatte Jaakoob Armeeniyaan illee ofii isaatii barsiisaa sobaa akka inni ta'etti waldaa keessa ari'aa turteetti. Maal jedhanii namoota barsiisan? Waaqayyoo haala keenya irratti hundaa'e nu filate. Kondiishinii keenya irratti kan hundaa'edha filannoon Waaqayyoo. Akka nuyi dursinee isa filachuu dandeenyu waan beekeefi akka nuyi dursinee Kiristoositti amanuu dandeenyu waan beekeefi nu filate Waaqayyoo. Duraan dursee beekumsaa bakka bartee tokko namni kun Kiristoositti amanuu hin danda'a jedhee yaade beekumsa isaatiin akka nuyi isatti amannu waan beekeef nu filate jedhanii namoota barsiisaa turan waldaan kiristiyaanaa xalayaa barreessitee utuu hin taane teessee sagalee Waaqayyootiin qortee ilaalte Waaqayyo garuu macaafa isaatti nu haa deebisu. Gara macaafa isaa duwwaa miti gara waldaa ishee duraatti. Gara faana abbootaatti. Ameen. Waan nuyi amma dubbachaa jirru waan macaafni hin beeknes miti waan waldoonni abbootiin waldoota kiristiyaanaa kanaan dura hin beeknes miti. Baay'ee seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti yoo qorattanii seenaa waldaa kiristiyaanaa gaafa dubbistanii barumsi Waaqayyoo inni karaa Kiristoosiin karaa Hafuura Qulqulluu waldaa kiristiyaanaatiif kenne dhaabbataadha. Waldaatu gara sagalee Waaqayyootti rifoormi ta'aa deema malee macaafni qulqulluu rifoormi hin ta'u. Waldaatu gara macaafaatti deebi'a malee macaafni gara waldaatti hin deebi'u. Kanaaf jaarraa jalqabaarraa kaastanii ilaaltanii gaafa waldaan bifa ishee gadhiisaa halluu ishee jalqabaa gaafa isheen gadhiisaa deemtu Waaqayyo namoota kaasee gara dhugaa jalqabaatti ishee deebisaa deema. Waan namatti tolu garuu waldoonni jaarraa jalqabaa keessa turan hundumti isaanii barumsi sobaa tokko yoo isaan gidduutti ka'e barumsi sobaa tokko akkuma carraa immerjitee isaan gidduudhaa yoo ka'e galanii manatti hin mari'atan. Lafa namichi jirutti wal waamanii hundumti isaanii ta'anii sagalee Waaqayyoo bananii erga mari'atanii booddee wanti kun soba akka inni ta'e dubbii Waaqayyoo wajjin akka inni waliin gallee erga itti walii galanii booddee namichichis barsiisaa sobaa ta'uu isaatti himanii yoo barumsi isaa namoota baay'ee jeeqerate immoo tokkummaa isaanii gidduudhaa excommunicate gochaa turan. Kanaaf jechuun seenaa keessatti wantoota nuti hundi dubbisu natti tolee bara 325 yoo argitan waldaan kiristaanaa walitti qabamtee barumsa sobaa tokko gaafa argitu Ariyaan namicha jedhamu waa'ee Kiristoosiin eenyummaa Kiristoos irratti barumsa sobaa gaafa inni barsiiste tokkummaa isaanii gidduudhaa baasan. Barumsi inni barsiisaa jiru barumsa sobaa ta'uu isaa karaa sagalee Waaqayyoo dhugoomsanii tokkummaa isaanii gidduudhaa baasa.
bara 417 dhaloota Kiristoos booddee jechuudha. Kaarteejitti warreen kaarteejidha. Isaan Niqiyaatti kan isaan godhanii walgahii kaarteejitti waldaan kiristiyaanaa godhatteeni namichi Pilaajiyees jedhamu waa'ee dursanii yaadaan qaamuus dabalatee waa'ee olaantummaa Waaqayyoo irratti barumsa sobaa baay'ee gatii inni barsiisee fi barumsi inni barsiisaa jiru soba ta'uu isaatti himanii namichis tokkummaa isaanii gidduudhaa baasaa turan. Sababni isaa maaliif akka dubbii Waaqayyootti bitame waan sagalee Waaqayyoo jedhu hin jedhu taanaan tokkummaa sana gidduudhaa akka inni fagaatu gochaa turan. Bara Maartiin Luuter faas yoo argitanii Awugustiin faa ka'anii barsiisaa akka isaan turan. Bara Maartiin Luuter namichi Raasmas jedhamu ka'ee barumsa sobaa baay'ee gaanii barsiisaa ture. Maartiin Luuter qofaatti utuu hin taane fuula amantootaa duratti barumsa sagalee Waaqayyootiin isa mormaa filannoon Waaqayyoo haala namaa irratti kan hin doomne ta'uusaa afaan duwwaadhaan utuu hin taane kitaaba barreessaa walgahii duratti falmaa namichi kun barsiisaa sobaa akka inni ta'e dubbachaa turani. Jaakob Armeeniyaanis akkuma kana ka'ee filannoon Waaqayyoo haala irratti kan hundaa'e ta'uusaa gaafa inni barsiise waldaan kiristaanaa warri Sinoodii Doorti jedhaman Doorti Sinoodii warreen jedhamanii naannoo namoota 400 ta'anii naannoo ji'a 7tiif erga ta'anii mari'atanii sagalee Waaqayyoo erga dubbisanii booddeetu hin taane feesbuukii irratti arganii koomentii kennanii miti. Barumsa isaasii tokko dhagaanii koomentii kennanii miti. Wanta inni jedhe kana naannoo ji'a 7tiif erga sagalee Waaqayyoo dubbisanii booddee namichi kun barsiisaa sobaa akka inni ta'e itti walii galuudhaan barumsi isaas barumsa sobaa yookiin heresii akka inni ta'e itti walii galanii namichis tokkummaa amantaa sana gidduudhaa tokkummaa duwwaa otoo hin taane biyyichuma gidduudhaa baasaa turan. Amma immoo barumsa Jaakob Armeeniyaan barsiisee yoo mormitan isintu barsiisaa sobaadha. Egaa faallaadha. Waan waldaan isheen durii barsiisaa sobaa gootee hiriitiin immoo faallaa isaa barsiisaa sobaa goona. Kanaafiyyuu itti deebinee dubbisnu. Kanaafiyyuu filannoon Waaqayyoo kun haala irratti kan hin hundoofne ta'uusaa macaafni akkuma dubbatu waldoonni kiristiyaanaa illee itti walii galanii namoota faallaa barumsa kanaa barsiisan tokko. Waaqayyo nama haala irratti hundaa'e jaallate tokkoyyuu hin qabu. Akka baay'ina araara isaatiitti guddina araara isaarraa kan ka'e Waaqayyo namoota akka inni filatu dhumarratti kan nu ilaalle xumurru yoo Waaqayyo nama harkisuudhaa baate homtinuu ofiin gara Waaqayyoo dhufuu hin danda'u. Ameen. Mee Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 6:44. Yoo Waaqayyo nama harkisuudhaa baate homtinuu ofiin gara Waaqayyoo dhufuu hin danda'u. Bakka anoo biyya lafaas ilaalee biyyi lafaas naa ta'uu dee nuffeeman dhufee akka nu hin jennetti yoo abbaan koo isin fide malee dhufuu hin dandeessanii Yesuus. Maaliif yennaan Yihuudaan na bira taa'ee nuuf hin jiraa jedhe. Maaddii marraa wajjin cabsataa qarshii qabaa keenya ta'ee tajaajilaa garuu abbaa kooti san harkifne waan ta'eef dhufuu hin danda'u. Fiignee dhumneen namitti nuyi fiigeen dhufe. Filachuun Waaqayyoo haala keenya irrattidha jedhanii namoonni amanan Waaqayyoo filannoo haala irratti hundoofne na filate jechuu namoonni hin dandeenye tokko namoota karaa caaffata qulqullaa Waaqayyoon hin beeknedha. Waaqayyoo sana marraa dhagaan beeku malee Waaqayyoo sana macaafa qulqulluu namoota hin beeku. Inni kan biraan immoo Waaqayyoon caalaa araara qabeeyyiif jaalala ta'uu warra barbaadanidha. Waaqayyoon caalaa araara qabeeyyiif jaalala gochuu namoota barbaadanidha. Dubbii caaffanni qulqullaan namicha kufeen jedhe amananii immoo namoota fudhachuu hin barbaannedha. Du'aadhaa sama caafni nuun jedhe namoota amananii fudhachuu hin barbaanne. Hundumtuu karaarraa goreeraa sama caafne jedhe. Hundumtuu kan dhimma hin baafne ta'eeraa sama caafne jedhe namoota amananii fudhachuu hin barbaannedha. Mee Wangeelii Yohaannis boqonnaan 6:44 maal jedhe? Abbaan inni ana erge yoo isa harkisuudhaa baate ishii gara koo dhufu immoo ani guyyaa isa dhumaatti du'aa nan kaasa. Kutaama kana mee sirriitti deebi'aa dubbisaa. Abbaan inni na erge yoo isa harkisuudhaa baate homtinuu gara koo dhufuu hin danda'u. Homtinuu jechuun meeqa bakka bu'a? Tokkumtillee maa namni jajjabaatan jedhu nu keessa? Namni macaafa dubbifatee Waaqayyoon barbaadu tokkollee hin jiru. Homtinuu amma konfiidensii Yesuus ittiin haasa'e irraa konfiidensii qabaatee wangeela lallaba. Dhuguma ija jabinattiin Yesuus wangeela lallaba irraa wangeela lallabuu hin dandeenyu baay'isee. Dhugaa Phaawulos faa lallaba irra darbinee dhugaa gaffinu kan biraan qabu. Yoo nuyi beesa barraa hin nuyi malee wanti ganaa barraa nuuniif.
Dhuguma. Macaafni ganaa barraa wayi wanti nuyi kun jiru. Kitaabni ganaa barraa wanti nuyi kun jiru. Isa barraa nu dubbisiisuu dhufe Hafuurri Qulqulluu. Yoo kitaaba kan biraa barreessuudhaan inni kadhan. Kadhannaan keenya jee dhuftutti waggaa dhuftutti kitaaba 5 maxxansinee gabaatti baasuudha malee dhugaa macaafarraa dhugaa muraasa wayii argachuu wayi miti. Isa barraa irraa gararraa wanti godhamu hin jiru. Kanaaf Phaawulos faayyuu ergamoota gurguddaan mana gaan ta'anii akkuma caafamee jiru jechaa turan. Gatii dubbiin beelleedhaa amma macaafaa dubbiin beekan. Ameen. Amma sagalee Waaqayyoo yaada Waaqayyoon beekan. Amma Waaqayyoo karaa caaffata isaatii of ibse namni tokko Waaqayyoon beekuu hin danda'u. Ultimate revelation Waaqayyoo macaafa isaati. Waaqayyo situ maragaa macaafa isaatii yoon bulleesse. Kanaaf maal jedhe abbaan inni na erga yoo isa harkisuudhaa baate homti nu gara kolfuu hin danda'u. Kanaaf nama Waaqayyo filatee ofitti fide malee namni Waaqayyoon filate gara Waaqa dhaqan jiru jechuudha. Namoota Waaqayyo filatee karaa ilma isaa ofitti harkise malee namoonni filatanii gara Waaqayyo dhaqan hin jiran. Lakkoofsa 64 irrattis darbee akkana jedhe. Garuu isin keessaa kan hin amanne jiru waa'ee Yihudaafitiif dubbate. Garuu isin keessaa kan hin amanne jiru. Yesuus jalqabee eenyu fa'aa akka hin amanne eenyus akka dabarsee kennuuf jiru beekeera. Yesuus jedheetu namoonni hin amanne akka isaan jiran beekee. Namoonni gara isaan dhufne akka isaan jiran beekee kanaafanii jedhe lallaba isaatti deebi'e. Kanaafanii abbaa bu'aa yoo kennamuufii dhaabatee homti nu gara kolfuu hin danda'u jedhee isinitti dubbadhe jedhee. Gararraatti dubbate darbeennaan galuufiidha. Gajjallaagee isinuma keessaa namni namanne jira jedhe. Isinuma keessaa yoo warra kam keessaa warruma 12 kana keessaa warruma ana wajjin maaddiitti ta'an kana keessaa kan hin amanne jira. Maaliif jennaan isinitti meen ture malee. Abbaan yoo isa harkisuudhaa baatee eenyullee gara koo dhufuu hin danda'u jedhee isinitti dubbadheen ture. Kanaaf iyyuu filannoo Waaqayyootu gara Waaqayyoo nu fide malee nu filannee gara Waaqayyoo nu. Filannoon Waaqayyoo haala keenya irratti kan hin hundoofnedha. Waaqayyoo haala keenya irratti utuu hin hundaa'in akka inni nu jaallate haala keenya irratti utuu hin hundaa'in akka inni nu filate. Kanaaf warra abbaan naaf kenne keessaa tokkollee hin bannee Yesuus. Warra kam? Warra kam? Maal sodaannaa? Warra kam? Warra abbaan naaf kenne. Erga Yesuus warra abbaan naaf kenne warra kaan hin kennamneef jechuudha. Namoonni hin kennamneef jiru jechuudha Yesuusiif. Kana jechuun namoonni yaadaan hin qabamin. Yesuus ulfinaan akka inni isaan ga'uuf namoonni yaadaan hin qabamin jiru jechuudha. Akkoo nama filatee fayyise qaba. Nama filatee gara firdiitti geesse garuu hin qabu. Nama firdii keessatti dhiise qaba malee. Ameen. Isheen kun nu gallaan hin gaasarraa. Waaqayyo nama filatee fayyise qaba. Nama filatee gara firdiitti geesse garuu hin qabu. Nama firdii keessatti dhiise garuu qabu. Maaliif jennaan Waaqayyo warra filate kana hundumaa gara firdii akka isaan hin dhanneef hin filanne. Firdii keessaa isaan baasuuf filate malee. Ishee kana akkasin sirriitti na dhaggeeffattan hin barbaade. Filannoon Waaqayyoo kun hundumtuu gara firdii akka hin dhanneef miti. Firdii keessaa nu baasuuf malee. Akkas jechuun namoonni Waaqayyo filannoo irratti geggeessaa jiru kun hundumti isaanii maal keessa turan jechuudha. Gara firdii akka namoonni dhaqan kan godhe immoo Waaqayyo miti. Kanaafidha Yaaqoob namni tokko yoo qorameedha meeshee kana dubbisnee xumurru. Yaaqoob tokko lakkoofsa 12 fi 13. Namni qoromsa isatti dhufu obsaan danda'a gammadu qoramee erga laalamee booddee jireenya isa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfootti argachuuf jira. Lakkoofsa 13. Namni yommuu qoramu qoromsi kun Waaqayyo biraa natti dhufe hin jedhin. Waaqayyo hamaa gochuudhaaf hin qoramuu hin danda'u. Ofii isaatis nama tokkollee hamaadhaaf hin qoru. Garuu tokkoon namaa kajeellaa ofii isaatii hamaadhaan harkifamee yommuu qabamu hin qorama. Kajeellaa namaan erga doogee cubbuu hin dhala. Cubbuun erga raawwatamee du'a hin dhala. Obboloota koo jaallatamu hin goominaa. Kennaan gaarii hundumtuu, kennaan guutuu hundumtuus abbaa ifaa biraa ol Waaqa gubbaadhaan hin dhufaayedha. Qoromsi hamaan garuu Waaqayyo biraan dhufuudha. Namni hundumtuu gaafa qorame maaliin qoramedha? Kajeellaa hamaa isa garaa isaa keessa jiru. Ilmaan namootaa cubbuutti akka isaan kufan kan godhe Waaqayyoon miti. Sababni isaa Waaqayyo muka sanarraa akka isaan hin nyaanne qajeelfama kenneera.
humna isaaniitti muka sanarraa kutanii nyaachuu dhiisan kenneeraafi. Yoo muka sanarraa kutanii nyaachuu dhiisan muka jireenyaa isaan kutanii bara baraan jiraatan achi keessa kaa'eeraafi. Garuu ilmi namaa abboommii Waaqayyoof abboomamuu didee kufe. Kanaaf macaafni gaafa waa'ee Addaamiif dubbatu abboomamuu didee kufeedha. Ilmi namaa abboomamuu didee erga kufe immoo nama Waaqayyoof abboomamuu didee kufetti du'a murteessuun immoo qajeelaa ta'uu Waaqayyoo mul'isa. Kanaaf Waaqayyoo nama cubbamaatti du'a murteessuudhaan qajeelaa ta'uu isaa mul'iseera. Kanaaf Daawit akkana jedhe ati firdiin irratti baradde hundumaatiin qajeelaa ta'uu kee maal gooteetta mul'isteet. Ilmaan namaatti du'a murteessuun Waaqayyoodha qajeelaa. Qajeelummaa Waaqayyo mul'isa. Sababni isaa Waaqayyo keenya Waaqayyotu cubbuu arguu dhiisuu danda'u miti waan ta'eef. Waaqayyo qajeelaa miti kan nuyi jennu yoo jiraanne namni utuu hin balleessin Waaqayyotti farade yoo jiraate. Namni balleessee immoo Waaqayyotti hin faradin jiru yoo jiraate. Kana hundumaan goone garuu Waaqayyo. Kanaaf Roomaa boqonnaa 3:19 namni hundumtuu afaan qabate. Firdan takka karaa seerichaa firdii Waaqayyoo jala waan galaniif seerichi nama hundumaa afaan qabachiise. Afaan qabachiisee maanni? Naa mala deetaa jechuudha hundumtu. Firdiin Waaqayyoo naa mala. Waaqayyo qajeelaadha. Firdiin irratti raawwatinis qajeelaa ta'uu isaa mul'iseera. Kun immoo naa mala de seerri nama hundumaa maal godheedha? Afaan qabachiise kana jechuun waan dubbattu hin qabdudha. Waaqayyo badii kee malee sitti hin faranne, yakka kee malee sitti hin faranne. Sababii badii keetiif immoo du'atu sii mala Waaqayyo sababii nama du'i malutti du'a murteessuun isaa qajeelaa. Kanaaf gara du'aatti kan nama geesse hojii namaati malee Waaqayyo miti.